carraa kiyyatu milkii hin arganne. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u barnoota koollee seeraan hanga kutaa 9ffaatti ergan baradhee booda sababa hiriyaa kootti barnoota koo addaan kuteen heerumatti galeen heerumnillee otuu naaf hin milkaa'in hafee jireenya yookiin immoo bultii kiyya diigeen gara biyya hambaatti imala koon taasise. Yeroon kutaa 8ffaa baradhu dargaggeessi tokko baay'ee na rakkisuun jalqaba. An isa durseen jaalallee qabadhee waan hin tureef lakki ani jaalallee qabaa jaalalleen koollee abalu jedhamaa jedhee itti himadhus anisiin yoon fuudhuu baadhe gadameessa haadha kootti deebiseen seenaa jechuun natti fokkoruun jalqaba. Jaalallee koo kanan akka lubbuu kootti jaalladhu sababni itti wal barree hiriyyummaa maatii keenyaani. Anis ergaa mana isaanii nan deema. Innillee maatiin isaa yeroo ergan mana keenya ni dhufa. Taateen kun anaaf isaaf ijoollummaa kaasnee waan tureef ija jaalalaan irree wal barbaaduu kan jalqabne yeruma sana natti fakkaata. Gaaffii jaalalaa sin jaalladha jedhee waraqaadhaan yookiin immoo afaaniin natti dubbate otoo hin taane guyyaa mana isaanii ergaa deemeen deebi'u sin gaggeessanaan jedhee baala gidduutti na qabee hidhii kiyya gochaa dhungateeni. Anillee isa diduuf yookiin immoo harkaa ba'uuf yaaliin goone. Akkuma inni na dhungate anillee dhungadheen guyyaa sanarraa kaasnee ifaaf ifatti ani jaalallee keetii atis jaalallee kootii wal jennee walii gallee mooraa jaalalaa keessatti wal kunuunsuu waliif yaaduun wal jaallachuu kan jalqabne. Erga kanaagaa kutaa 8ffaa yeroon ga'u dargaggeessi otoon jaalallee qabu sin jaalladha jedhee na rakkisuu jalqabe kuni hiriyaa kootti maxxanee otuu ani hin beekiin isheedhaaf wanta feetu guutee fi dhiibbaa narratti uumsisu jalqabe. Erga kanaas hariiroon jaalallee koo waliin qabu hamma meezoo tokkollee otoo na jalaan sharafatiin waliin itti fufus gochaa hiriyaan koo guyyaa barnoota koorraa na hambistee mana fira kiyyaa waliin deemna naan jetteen goyyoonfameen dargaggeessa sin jaalladha jedhee na rakkisu kanaan dirqiidhaan ishee biratti gudeedameen kabaja koo kenne. Dubartiin haala kam keessattuu kabaja ishee yoo dhabde jireenya qabdu maraaf miira abdii kutannaatu itti dhaga'amu jalqaba. Kanan jaalladhu nama gara biraadha. Kan kabajaa fi ulfina kiyya fudhatee abdii kiyya gara fuulduraarra taa'e immoo nama gara biraadha. Erga kanaas jaarsa gara maatii kiyyaatti ergatee maatiin kiyyallee eeyyama koo malee tole jedhanii waan na kennaniif fedhii kiyya malee heerumuun dirqama natti ta'ee jaalallee koo akkamiin jaalladhu ijoollummaa kootii kaasee onnee kiyya keessa jiru dhabuun carraa jireenya koo ta'e. Erga kanaas ulfaayeefiin daa'ima nan godhadha. Haa ta'uutii garuu mooraa maatii isaa keessa waan hin jiraadhuuf haati isaa akka diinaatti na jibbite. Obboloonni isaa akka haadha manaa isaatti otoo hin taane akka hojjettuu mooraa isaaniitti na ilaalu. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko hanga har'aatti wanti dagachuu hin dandeenye obboleettiin abbaa manaa koo ganama yeroon hirribaa ka'u faana koo eeggattee fincaan meeshaa harka dhiqannaatti galgala fincoofte fuula kiyyatti gadi naqxe. Sagalee iyyaa bishaan se'een dhageessiseen hunduu hirribaa ka'anii naaf gaddu jedhee kan hin yaade. Haa ta'uutii garuu natti kolfanii baga jedhanii ol deebi'anii. Erga kanaa abbaa manaa kiyyaan dhiiseen uffata kiyya qofa walitti qabadheen daa'ima koo qabadheen gara mana warra kootti galee. Jaarsa ergatee mana kireessee bakka biraatti na fudhatee waliin jiraachuu jalqabnus haa ta'uutii garuu maatii isaallee jabaatee hojjetee kan jiraachisu abbaa manaa kiyya waan na tureef mana kiyya dhufuu hin dhaabne. Booddee irratti obboloota kee keessaas haa ta'uu maatii kee nagaa kiyyaaf jecha mana koo akka dhufan hin barbaadu yaada jedhuun dhiyeesseefiin abbaan manaan kiyya dirqiidhaan na gudeedee harka isaa na galfate kuni na jibbuu ni jalqaba. Innillee gar lama
kanatti mana deeggaruun waan itti ulfaateef gorsuu fi yaada kennuufiitiin immoo obboloonnii fi maatiinsaa anaa waan caalaniif haati manaan kee sanyiin isaanii akkanadha ishii waliin gubachaa jireenya keef boqonnaa dhabuurra nuti dubartii gara biraasiif qopheessinaa ni fuuta jechuun gorsa gaarii hin taane narratti gorsu. Erga kanaas obboleettiin tisaa fincaan meeshaa harka dhiqannaa guutuu fuula kiyyatti dhangalaaste kuni hiriyaa ishee waliin kutaa 11ffaa barattu mana kiraa kanfaluu keerraa mana keenya galii baradhu jettee goyyomsitee ofitti waamuun obboleessa isheetti yookiin immoo abbaa manaa koof dabarsitee ni kenniti. Mucayyoon kana duratti obboleessi ishee haadha manaa qabaachuu isaa waan hin dhageenyeef erga ulfina ishee dhabdee booda gaaffii sin fuudha jedhee gaafateen maatii kiyyatti jaarsa ergadhu jettee baadiyyaatti ergisiistee maatiin ishee didanis fedhii mataa isheetiin heerumtee waliin jiraachuu ni jalqabdi. Ishii erga fuudhee anaaf jaalalli inni qabu waanta hir'iseef daa'ima koo haadha kiyyatti kennadheen magaalaa Finfinnee baatii 4 ergan taa'ee booda rabbi na gargaaree viizaan kiyya naaf dhufee imala koo gara biyya ambaatti hin taasise. Bultiidhaatii akka garaa ofiin jiraatanii waliigaltee fi hidhannoo cimaa barbaada. Utubaa mitii hubni bultii gidduu jiraannaanuu furuun baay'ee namatti ulfaata. Mucayyoon itti heerumte kuni erga heerumtee booda kana dura fuudhee daa'imallee qabaachuu isaa yeroo dhageessu rakkoo mooraa sana keessa jirullee qorattee otuu daa'iman godhatiifiin barnoota ishee kutaa 12ffaa erga xumurtee booda yuunivarsiitii barachuu seentee waggaa 1ffaa xumurtee akkuma deebiteen sin beeku jettee bultiin isaaniillee diigama. Erga kanaatii ture ofii harkaan qabsiifatee ifaan maatiin jalaa dhaamsan otuun jaallatiin immoo ifaan maatiinsaa qabsiisanii fi sababa eenyuyyuu malee gochaa maatii isaatti mataatiin ni hamti. Erga kanaa gidduutti kan miidhame abbaa manaa koodha. Ergan biyyaa bahee har'a waggaa 4 xumureen jira. Abbaan manaan koo kottu walitti deebinee daa'ima keenya guddifannaa anaan jechaa jira. Animmoo deebiseen kan ofiif jaallatte toon taane kan maatiin keessii jaallatan deemii barbaaddadhu ati gurra hoolaa nama qabudha gara siif ta'utti toon taane namni siif ta'a bakka jedhamutti nama oofamu waan taateef kana booddee si waliin jiraachuu koorra jireenya dhaabuu naaf wayyaa jedheen deebiseefiin jira. Anaa fi mucaa kiyya mana qullaatti nu dhiisee nu gatee kan deeme yoomiyyuu jireenya koo keessaa hin badu. Otuu jireenyi isaa lammaffaa anarratti dhaabbate suni milkaa'ee fiira ta'ee eessa jirta jedhee akka inni nan gaafanne nan beeka. Yeroo haadha manaa isaa lammataa waliin jiru daa'ima isaa karaa irratti illee yoo argu nagaa jedhee guyyaa tokko gaafatee hin beeku. Kana akka taajjaban hiriyoonni isaayyuu natti dubbatu. Baatii muraasa booddee yeroo kontiraata koo xumureen gara biyya kootti nan gala. Yaada kanaan cimee dhaabbachuun koo baay'ee na shakkisiisa. Sababiinsaa ani dubartii waan hin ta'eef maatii waliin yeroo dheeraa jiraachuun yaadota hedduu narratti kaasisuu danda'a. Mee maal akkan godhu abbaa manaa koo duraa waliin itti fufee jiraachuu fi jireenya haaraa jalqabuu keessaa kamtu jireenya koo boriif gaarii akka ta'e yaada keessan komentii jalatti naaf qooda. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenya nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattanii hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakki tokko illee hin qabu.
Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi siin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 maal akka gochuu qabdu yaada jajjabinaa akka qooddanii fi obboleettii keenyaaf kabajaan isin gaafachaa qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabattee daaddellee kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Akkanumallee laayikii fi sheer gochuun akka na deeggartan kabajaan isin gaafachaa namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatanillee anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa.